kala jaartii namaati. Baranda laatu beeke. Kalaadha malee. La diraafni godhatan biyya tanatti saayiba beektu diraaf daraanis tokko. Biyya tanatti asli bara kasimi. Laal singoon Yaa inni dhufaa maal godhu jira ta'u jira bara. taa'uma jira bar. yoo ta'e as ta'a. Namni mana namaa dhufe. Bare Achiin nama dhoka ture. iddoo kannee bar. Dhokottuu miti Wayi bara galaalu wayin jira galaalu bara. jira bara Wayi galaalu jira. singoon as bulkeeta malee singoon. Maal jettisu? Bare bara koraa kanaa tootu jira tokko tootu jira beekte chukubaa waa galaalu jira. Ati hollaa Qilleensa kootiin bareeda wallaa sanitti ta'u jira manni qilleensa Itoophiyaa bareedaa kana jira hollaa kunatu. Bargi namni ayyeeme. Asli bara akkasii miti mucaan kun amma saayiba hiyyaa makaa mana dhufee miree. Dhufee Dhufee bartaa'uma jira. Amma tanaan kuma ati suqubsuu quban qabu asumaayee akkanatti staalaa qaqqabee waa daagaa tanaan gaxagarraan wayii gawaa gallalaalu jira malee dhokoteeni maaliif si dhokeessa mee nama nagee mana taa'u jiru maaliin godhu jira mee taa'utti jira ni gartaa. Bara ulaa turtee sinarraa bante nama dhokotee jiyoo. Laa taa'utti jira miin dhokanne lakki yaani ulaan sinaa mana guututtee sana maafi qulfina naanneessu jira. Waan akkanaati. Akkam jechitu atummaa mataa qajeelaa bitti ilaalame farra laallee bara. Saala ya mana ana keessatti maali deesaa maali balleessee deefa maaliif adoo isaan akkamitti akkami yaaddaa akkanatti. Namni mana nama akkami yaadda. Nu balleessu jiru qullaa natti tursen tamoo qullaa isi tursen tamoo maal godhu jira mee Taa'u jira mee maali jira. Taa'utti hin Sani jiru. dhorkee asiin qilleensa fudhatu jira. Duba nama dhaabbatu maal dhaabbata namni waa dalagaa waa badii dalagan fa'aatte fakkeenyaaf. Badii osoo hin ta'e badiin jennu bara mana. Eega. Akkam jechuuti mana nama dhufteemi namni dhufe bakkuma taa'ee. Amma bikkuma taabari inni sumaan balleessine taa'uma tanaa waa garaan gadi ilaala jee yaani. Ani sinuu kuman qabu baran keessiin gabbaatee turaa siraa bantee una garreen wayin laala jeen siraan gallallaalu jira. Aboome dubbii dhiise meeti. Kai mee dhuma amma. Kai. Haati Maal balleesse taa'u jira. Kai usi jaartii namaati. Taabari wanni balleesse jaartii jiru. namaa taatu anis jaartii namaa toon waan beekaa barraan beekeetu maan bira dhufee mana kana maal jechuu. Ayyaay maal jechuudha. Haatu amma mee maal godhu jira. Taa'u jira barnee maal balleesse. Baalta biraa qabdi barmee anis jechuuf raa qaba maal isa walli annaan. Abooma kai bayyoo ta'a. Kai ta'e mana nama hin jiru maal goote. Hin deemu Gabbee kai. asmaan taaree. Kai Isa maal si akka goote. taa'u. Laaniin taaree. Kai bayi. Yaa mucaan Maal laadii baay'ee keessumaa bira dhuftee mucaan kun inni nurraa dhiisi Wanni kan mana ta'e. haala biqiltuu qabu. Laala bira taa'utti jiru kun odeessiin taa'ee shakkite Maali siin manni taa'ee. mana namaa dhufe kabajaan qabu Wai wallaan. nagumaan taa'ee aboo bir wanta kan godhe. Obboleessa xiyyaatti Saree obboleessi uffata sitaa kabajanii namni taa'e. amma boodatti isheen waan akkana naga qabdeef kana maaf jechuudha. Saree Maaliif isheen Ani maaliif geelee siitiimi saayibditti ilaame Saayii babar. kanaafuu anaafee tole saayiba ganaa ta'uu mala jarjartee Ta'uu mala mee akkanatti jarjariin ta'a. Ati mee namni akka loltuuf kun bar namuma akkasii waa mee kanarra dalagu jiru san inni beekta. Akkam sirra dalage. Akkam sirra dalagee qilleensa kana nagarutti Sirra jiru. dalageemi. Eerra dalagee. Himattee ta'a akkana. Hibadhee beektu kumatiyyaa fiidiyoo meeqa maree gallakkisu jira bar qilleensa kanarratti. Nutti simattee ta'a akkasiin akka jirutti akka namni hin jiru malee akkama. Bar dhageesse xayyib dhageesse akkama isa kun halluu tukuratti isa tamaan tumiin qabdee. Isaa sarkumatti hin jira. Garuu ati sirraan fakkaatu. Amma- Akkuma obsitee nu maqaa keenya nurraa. Ammaan tana bara akkasii miti obboleessa kiyya. Ni jiraani nagiya nama nagiya ati bira dhufi duraa waliin saayibaa kanaas aareetu maan gubaddee waan godhollee kophaan taa'u jiraa matis hin jirtu dalaga kutte. Akkana bira dhufne manuma kana hawwatiisi. Kanaas irratti dawwalee gista akka takka baatii keessa baatii keessa gista akka takka dhufta ta'e waan kan dara gee kana hunda dhuftee akkam jirte ta'e laalle. Kanaas naanis aareetu maas irratti hin dawwalee kanaas mucaan kun saayibaa irratti dawwalee waan akkanaati ammaan tana waan akkana itti qabdu. Aaraan hin jarjaran jeetu waan baranis. Barsiin tun obboleetti teenyaame. Eega. Kanaafuu ani isin boorsa jeetiin bira dhufe ani hedduu takkaa beekta ani naarutti hin jira beekta. Amma inni kun idda akkana ta'e isaa icha loltu kanarra aareetiin gubatee keera bira dhufe. Ati amma idda naalan turre isaa lollu jirta bara. Isaan lollee baran. Maqaa jirru alaalee fi lollee malee baran. Amma maaliin godhu jiru maqaa keessan isin irraa laalu taa'utti hin jirra. Nagaa fayyaadha. Gurbaa kana intalti mana kana keessa yoo ifajjeeftee hunni irra jana jiru jiran garreeti. Ayi dhufeenee lallaalee inni. Ammichoota na wajjin baara gubbaas baane bishaan meeqa dheebuu meeqa wajjin baaddanneeti akka dhaabbaa waliin taanee dhufne akkana asii fuudhee biyya tana irratti akkasii irra zannatanne. Dhugaan. Maantana akkasii waan ta'eef amma mucaa waan balleessan qabu saayiba kiyyaana bira dhufee nagee lolaan oolini karaa sun raasuun miti maanta taa'e. Maaliif hin lollee baran na lolchiisa akkaataa na lolchiisa bara. Walitti lolchiisu jiru mee maal si lolchiisu? Isin anas jirtaafoo baleeyyan as keessa qabdii hin seene baran. Ati maal si galchatti maal si galchatti. Jechuun kan wajjin beelonii dheebanii michoota harka Hojii beelachee dheebattus waa'uma isaaniitu sin galchu. Akkami si galcha fakkeenya. Hayyee isin dhuftanii mi harkuuf jiraatta. Hayyee nagarra itoo kun viidiyoodhaan tuffisiitiif waraabee viidiyoodhaan online irra Fiisii ta'us ati sin galchu reeqiyya. Khalaas hayyee nan galchu. Amma dhigee isa kaa isaan akkatti lolonni ni obboleessonni maal taate? Egaa maaliif akka loltaan? Walitti isin araarsuu dhufe moo? Akkana walitti isin araarsuu dhufetti yaa. Khayrumaaf dhufe inni ni. Khayrumaaf. Khayriin akkanaa hin jira. Laa khayriin akka maaliif si meeti waan takka waan qabdu gisumarra geenye waan Maaliif si qabdu. Dhiisi meeti waan gallaaqini.
Arrabuma wal nufi obboleetti rabbiiti isin obboleeyyi wal godhanneetini bakka ta'e isa hundoo ba'ee bakka abbaa isii hundoo ba'ee hin jirru nuti. hin jirtan gara isin Akkamitti hin jirre? jiraatan maal karaa taaribaa sana akkasii wajji dhufnee isin jabara asitti osoo hin ta'in asitti immoo isii kana Hojjetan barmaa. asitti eessa wal agarree kun isii heerumtee dhiirtee as gubbatti zannatu jirtu alhamdulillah garuu ilmoon qabduu fi akka feete taata ganaa ilmoon qabduu fi Ati annummaan si galchoo hin jiru kiyya. Ayya. ayyee osoo Ati osuma obboleessa yoo kun tabiraa jiraarraati qiyama nu kaayini